Akkam jirtonni dhaggeeffattoota kana deebinee dhufnee jirra. Jidduu ramadaanaa kana isinirraa badee hin jira. Ramadaana kana keessa yeroo hojjechuun baay'ee namatti ulfaataa, hojiin birallee dabalataan hin jira. Har'allee deebi'ee dhufee jira. Maaliin dhufte jechuun keessan oolu har'a waan addaa tokko isiniin qabadheen dhufee jechuudha. Wantoota 5 waan isin icciitiin qabuu qabdanii fi waan nama kamittuu himuu hin qabne jechuudha. Waan isin icciitiin qabachuu qabdan waan nama kamittuu himuu hin qabne waan 5 qabadhee dhufee jira. Kanaaf hundi keessanuu share, like, subscribe gochuu hin dagatinaa. Waan baay'ee fayyadu waan ta'eef share, like, subscribe gochuudhaan hiriyaa keessan biraan ga'uu hin dagatinaa. Egaa wantoonni 5 kun hiriyaa keessanittis ta'ee nama biraatti kan isin himuu hin qabne maal inni laata? Akkuma isinitti himuuf yaaletti jechuudha. Wantoota 5 kana dogoggortanii hiriyaa keessanis haa ta'u, nama amantanis haa ta'u, nama kamittuu himtan taanan jireenya keessan keessatti dhiibbaa isinirraan ga'uu danda'a. Yookaan milkaa'ina keessanitti gufuu ta'uu danda'a. Wantoonni 5 kun wantoota murteessoo gonkuma jechuudha. Gonkuma himuu hin qabdan jechuudha. Gonkuma. Waanuma kamillee waanuma barbaadas yoo ta'e wantoota 5 kana icciitiidhaan qabachuu qabdan jechuudha. Maaliif taanaan jireenya keessan keessatti dhiibbaa uumuu danda'u, milkaa'ina keessan isin jalaa gufachiisuu danda'u waan ta'eef wantoota 5 kana sirriitti tolchatanii qabuu qabdan. Rakkoo guddaa isinirraan ga'uu danda'a jireenya keetti irratti. Tolchitee icciitiin waan 5 kana hin qabne taanan dogoggorumaan osoo itti hin yaadin namatti himta taanan, namatti dubbatta taanan jireenya keellee miidhuu danda'a. Jireenya keetitti illee gufuu ta'uu danda'a. Dhiiroo maal inni laata wantoonni 5 kun jechuu nyaatu. Ammallee wanni irra deebi'ee isin gaafadhu hiriyaa keessanillee akka bira ga'uuf share, like, subscribe godha. Maaliif jennaan waan murteessaadha waan ta'eef, waan isin beekuu danda'a waan ta'eef. Namoonni baay'een dogoggoraan jechuudha. Wantoota 5 kana namatti himuudhaan, faffacaasuudhaan dhiibbaan isaan irratti ga'e, dhiibbaan jireenya isaan irratti ga'e waan diqqaa miti jechuudha. Wanti isaan miidhaman waan diqqaa miti jechuudha. Kanaaf inni kun barnoota guddaadha. Kanaaf tokkodhaan kan isin dhiyeessu waan ta'eef jala buutanii viidiyoo kana hamma dhumaatti dhageeffachuu qabdan jechuudha. Share, like, subscribe gootanii hiriyaa keessan biraan ga'uu qabdan jechuudha. Kanaaf dhiiroo maaltu inni laata? Waan jedhu sirriitti na dhageeffadha. Tokko karoora keessan your plan. Karoora kee gonkumaa nama tokkotti illee hin himin. Karoora kee namatti himte taanan, namni karoora keetii irratti si jaje taanan, carraan ati milkaa'uudhaaf qabdu baay'ee xiqqaadha. Carraan ati karoora kee raawwachuudhaaf qabdu baay'ee xiqqaadha. Karoora kee karoorfadhu lafa kaa'i malee nama biraatti gonkumaayyuu hin himin. Hiriyaa keetitti illee yoo ta'e karoora kee gonkumaa itti hin himin. Maaliif? Karoora keessa namni si jaje taanan, namni si kakaasa taanan karoora keessa raawwachuuf carraan jiru baay'ee xiqqaadha waan jiruuf karoora kee karoorfadhu callisiitumaan hojiitti hiiki malee gonkumaa nama biraa hin himin. Kan biraatti jira amma 4 hafaa miti 4 hafaa tokko isinitti himee jira waan ta'eef subscribe, share, like godha. Amma arfan kun kanaan booda jiran immoo baay'ee murteessoodha. Maal inni laata jechuu keessaniira. Kan biraa immoo yaada kalaqaa keetiiti. Yaada kalaqaa qabdu gonkumaa nama biraatiif hin himin. Maaf hiriyaa keellee hin taane ittiin himin yaada kalaqaa qabu. Maaliif jechuu dandeessanii? Ati dorgomaa qabda. Namni siin dorgomu jiraachuu danda'a. Namni siin dorgomu sun yaada kalaqaa keessanii osoo ati
hojiirra hin oolchin si dursee hojiirra oolchuudhaan beekamtii ittiin argachuu danda'a. Kanaafuu yaada kalaqaa kee gonkumallee dogoggorumallee nama kamittuu erga himtee kaateen booda yoo inni si dursee kalaqa san argatee ittiin beekame baay'ee haamileen kee tuqamuu danda'a. Kanaafuu yaada kalaqaa kee gonkumaa nama biraatti hin himin, dogoggortellee hin dubbatin, icciitiidhaan qabadhu. Maarree wanni sitti himaa jiru kun waan xiqqaa miti. Ati immoo share, like, subscribe gochuu hin dagatin siin jedha. Hiriyaa kee biratti share godhi waliin gahi jechuudha. Kanaaf kasitti himaa jiru waan xiqqaa miti. Waan jireenya kee keessatti gahee guddaa taphatu, waan jireenya kee milkaa'ina kee keessatti gahee guddaa taphatu waan ta'eef ati share, like, subscribe gochuu gonkumaayyuu hin dagatin siin jedhama. Inni itti aanu maal inni jechuu dandeetta? Rakkoo kee gonkumaa nama biraatti hin himin. Addunyaa kanarratti namoonni baay'een kan ittiin miidhaman rakkoo isaanii namatti himuudhaan jechuudha. Akkuma beekamu namni addunyaa kanarratti rakkoo keetitti gammadu nama baay'eedha beeki. Rakkoo kee eega hubateen boodatti rakkoo kee keessatti kan si miidhu nama baay'eedha beeki. Namoonni baay'een ittillee himattu rakkoo keetiif dhimma hin qaban. Kanaaf rakkoo kee gonkumaa namatti hin himin. Rakkoo kee ufumaa furuuf yaali, ufumaa furuuf tattaaffadhu malee nama biraatti dabarsitee gonkumaa rakkoo kee hin himin. Meeqa isinitti himee jira? Waa sadii isinitti himee jira. Amma immoo isaan lamaan jechuudha. Arfaffaaf shanaffaan immoo baay'ee murteessoodha waan ta'eef subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa. Viidiyoon kun dhugaa taanaan viidiyoo addaa jireenya kee keessatti gahee guddaa taphatudha. Arfaffaan maal inni? Arfaffaan maal inni jechuu dandeetta? Dogoggora kee yookiin immoo gaabbii kee gonkumaa hiriyaa keellee haa ta'u, nama birallee haa ta'u itti hin himin jechuudha. Maaliif jennaan namoonni bakka dadhabbina keetii dogoggora keetirraa hubachuudhaan miidhaa kee sirratti geggeessuu danda'an, hubaatii sirratti geggeessuu danda'an, dadhabbina kee irra deddeebiidhaan faarsanii fudhatama si dhabsiisuu danda'an. Dogoggora kee yookaan immoo gaabbii kee ufuma keetiif irraa baradhu malee dabarsitee gonkumaa nama biraatti hin himin. Garuu ufii keetiif waan duraan dogoggora duraan raawwatte san ufii keetii irraa barachuu immoo hin dhiisin. Irraa barattee sirreeffattee ittiin milkaa'uu dandeetta waan jedhu. Ajaa'iba! Isin garuu share, like, subscribe gochuun hin dagatinaa. Amma isii dhumaatika. Kan waa hundaayyuu walittiin qabdanii jechuudha. Icciitii milkaa'inaa kee inni shanaffaan icciitii milkaa'inaa kee gonkumaa dogoggortee hiriyaa keellee haa ta'u, nama amantullee haa ta'u, nama hin amannellee haa ta'u icciitii milkaa'inaa kee gonkumaa nama biraatti hin himin. Dogoggortee nama biraatti himte taanaan komii hamaa keessa galuu dandeetta. Baay'ee kumatamuu dandeetta. Baay'ee namni biraa sitti mufachuu danda'a. Sababiin isaa hoo maali jechuun kee hin hafu sitti hima. Ati immoo share, like, subscribe gochuun hin dagatini. Maaliif akkana jette jechuu dandeetta. Dhageeffadhu, namoonni hundi dandeettii ati qabdu hin qabani. Beekumsa ati qabdu hin qabani. Akka ati hojjettutti hin hojjetani. Akka ati hojjettutti hin hojjetan taanaan dandeettii ati qabdu hin qaban taanaan, beekumsa ati qabdu hin qaban taanaan, obsa ati qabdu hin qaban taanaan, murannoo ati qabdu hin qaban taanaan akka daandii milkaa'inaa keetirra deemanii yoo
kan kufan ta'e yoo milkeessuu dadhabanii situ na dogoggorse situ daandii kanarraan na kaayeetiniin waan kana natti fide balaa kana natti fide jedhanii hamma wal dhabdee hamaa wal dhabdee gurguddaa namoota san wajjin dhabuu bu'uutitti geetta. Hawaasummaa kee illee dhabuu dandeetta. Kanaaf daandii milkaa'inaa kee namatti gonkumaa hin himi. Okay, akka waliigalaatti har'a waan 5 gonkumaa ati hiriyaa kee illee haa ta'u nama biraatti himuu kan hin qabne isin barsiisee jira. Inni tokkoffaan karoora. Inni lammaffaan yaada kalaqaati. Inni sadaffaan rakkoo keeti. Inni arfaffaan dogoggora keeti. Inni shanaffaan daandii milkaa'ina keeti. Gonkumaa waan 5 kana nama biraatti hin himin. YouTube kana, chaanaalii kana subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa. Amma barnoota biraa barnoota ajaa'ibaa isinii dhiyeessee qabadhee dhufutti share, like gochuu hin dagatinaa. Nagaan naaf jiraadha. An Shaalloo Oromooti. Nagaan haa ta'aa. Nagaatti.